Harka fuunii asham akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televiizyinii FIB qophiin ispoortii FIB keenya guyyaa irraa jalqabeeti kan jiru. Akkuma baratame qophii ispoortii keenya FIB keenya har'aatiin dhimma ispoortii biyya keessaaf biyya alaa irratti bal'inaan marii taasisaa kan waliin turu ta'a. Istuudiyoo keessa kan si waliin turu ani jireenyaa dinqisaa fashannaa Fidarjii ogeeyyii kaameraa keenya Lammii Solomoonii fi Seenaa Lammii waliin ta'uun turtii taasisna. Hamma xumura qophii keenyaatti waliin turaasni jenna. Sportiin FIB turtii waliin taasisnu keessatti dhimma ispoortii biyya keessaa arganne Abubakar Naasir galchii jalqabaasaa kilaba Afrikaa kibbaa Maamiloodii Saandaawunsiif lakkoofseetti kan jiru. Waa'ee taphataa kanaa galchii ajaa'ibaa ture taphataan kun kan lakkoofse waa'ee taphataa kanaa kaasnee kan laallu ta'a. Gara alaatti hubaanu dhimmoota ispoortii kubbaa miilaa Awurooppaa wajjin wal qabatu kan kaasnee laallu ta'a. Liigonni Awurooppaa garaagaraa torban lammaffaa isaaniitiin tufanii gaggeeffamaati kan turan. Laaliigaa fi Seeriyaan torban jalqabaa isaaniitiin jalqabameeti kan jiran. Cheelsii fi Tottenham galchii 2-2 qixabaaniiti kan jiran. Manchester United ammas injifatamee kan jiru lamaaf City fi Arsenal injifataniiru. Waa'ee kana kan ilaalu ta'a. Barcelonaan qixabee kan jiru Real Madrid Spain La Ligaati galchii 2-1tiin Almeria dirreen ofii imaluun injifatee kan jiru. Dhimmoota kana wajjin laalaa kan waliin turu ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti waliin turaasni jenna. Eessa hin deemina? Ashokam. Jirta. Gara dhimmoota keenyatti taasisnu gaa jalqaba irratti dhimma biyya keessaa argannee tokko wajjin wal qabsine. Abubakar Naasir dhimma biyyaa ta'eeti kan jiru. Gara Afrikaa kibbaatti erga imalee asitti tapha lammaffaa isaa ture. Maamiloodii Saandaawunsiif kan taphate taphataan kun taphoota lamaaniyyuu jijjiiramee garreetti seenuun ture kan taphate TS Galaxy fi tapha Ingilterra Kaizer Chiefs irratti jechaadha. Kaizer Chiefs irratti galchii jalqabaasaa akkaawuntii galchisaa tokko jalqabeeti kan jiru. Taphataa ajaa'ibaati. Waa'ee taphataa kanaa fi galchii ajaa'ibsiisaa tarii toora miidiyaa hawaasummaa machiisteetti jechuun danda'a. Waa'ee kanaa kaasnee jalqabame. Abubakar Naasir nuutiif akka warqiitti kan laalamu deeggartoota kubbaa miilaa Itoophiyaatiif garee biyyaalessaa keessatti gahumsa inni agarsiisu waliitiin wal qabatee yeroo ilaaltu deeggartoonni kubbaa miilaa baay'ee isa jaallatu. Keessumaayyuu yeroo buna Itoophiyaa keessa taphachaa tures yoo kaaftee kilaboonni garee faallaarree Abubakar Naasiriitiin akka jaallatan beekamaadha. Haa ta'u malee Ingilterra Kaizer Chiefs irratti galchiisaa jalqabaa yeroo lakkoofsisu akkamitti taphattoota Maamiloodii Saandaawunsi biraarree kabaja akka argatee ture beekamaadha. Taphataan kun taphataa amala qabeessadha. Numaayyuu darbiitiinidha galchii jalqabaasaa kan hin lakkoofsise galchii kanarraatiin karaa harka bitaarraatiin fudhatee gara saanduqa peenaalitti seenee ture kan inni gara galchiitti jijjiiree gahumsa dhuunfaasaa fayyadamee taphataan kun galchii kana kan lakkoofsise. Tarii hundi gurbaa 2014 tapha waancaa Kooppaa Dallee xumuraatiin Real Madrid fi Barcelona yoo walitti dhufan gaarii ta'ee galchiin Barcelonatti lakkoofsise waan yaadachiisu ta'e. Karaa qarqara bitaarraan almost sarara gidduurraa ka'ee kubbicha saffisaan akkaataan itti fiigiyyuu baay'ee si ajaa'ibsiisa. Inumaayyuu fiigichisaa dirree keessaa ba'ee ture naannee kan Daani'el Visitti naannee dhufee fiigicha saffisa qabuutiin dirree keessaa naannee paaraabulii karaa ta'eetiin naannee ture gara dirreetti kan seene. Kan Abubakar Naasir xiqqoo ishee isa fakkaata. Kan gaarii ta'e illee xiqqoo ishee fagoodha. Kan isa kana garuu xinnoo ishee gara saanduqa peenaaliirraattis fagoodha garuu achi sarara gidduurraa kaasee fiigee seenee achi maal godha taphattoota sarratti isaa garee warra Kaizer Chiefsitiin asun kuree achun kuree akkaataan itti miila isaa bitaa fayyadamee galchisan lakkoofsi yoo ilaaltu taphataan kun bilchaataadha jettee dubbachuu dandeessa. Amma Ingilterra Itiyoo FM irratti sagantaa Taadiyaas Addis irratti seefuu waliin turtii taasisee ture. Umurii dargaggummaa sirriitti itti fayyadameera. Seeraan akkaataan itti fayyadamu qabutti fayyadameera. Dargaggoonni nalaalanii waan tokko akka baratan waan jiru erga dabarsiiti kan jiru. Taphataan kun dhuguma fakkeenya ol guddattoota keenya baay'eeti. Taphattoota gara duubaarra jiraniif fakkeenya olaanaadha kan ta'u taphataan kun. Taphattoota sarara duubaa Kaizer Chiefsiin baay'ee rakkiseetti galchii kana kan lakkoofse jechuun danda'ama. Haa ta'u malee taphoota lamaan taphate kanayyuu Maamiloodii Saandaawunsiif jijjiirameeti kan jijjiiramee seenuun isaa tokko taphataan kun dhiibbaa keessa kan galleef faayidaa olaanaadha qaba jedhee kan tilmaamu. Sababni isaa akka jalqaba dhufeetiin gara dirree seenee yoo taphate yeroo baay'ee yeroo hiriirri Maamiloodii Saandaawunsi boo sooshaal miidiyaa irratti yoo ta'e yoo ilaalte akka inni sabistiitiitirra yeroo taa'u taphattoota namoonni baay'een akka gaddanii fi yookiin immoo akka aaranidha kan isaan kaasan. Haa ta'u malee taphataa kanaatiif gaarummaa qabaata jettee tilmaamuu ni dandeessa. Sababni isaa dhiibbaa keessaati dhiibbaan hamma irratti baay'ee hin ta'u kanaan wal qabatee numaayyuu galchiisaa jalqabaas lakkoofsiseera waan ta'eef dhiibbaa jalqaba taphattoonni qilleensa tokkorraati yookiin envaayiroomentii fi kondiishinii tokkorraati gara kondiishinii biraatti kilaba biraatti yeroo jijjiiraman environmentiinis kondiishiniinis waan jijjiiramuuf taphattoonni baay'een dhiibbaa keessa kan isaan galan dirree keessattis expect kan irraa godhamu taphattoota irraati beekama. Haa ta'u malee isa kanaaf xinnoo dhiibbaan irraati waan gadi xiqqaate natti fakkaata.
amma yoo ilaaltu taphataan kun liigii haaraadha, biyya haaraadha, akkaataa jireenya haaraa dhaqee ammanni jalqaba kaleessa illee yoo dubbate wanta kaasee keessaa tokko akkaataa jireenya biyya sanaa laayif istaayilii biyya sanaatti yoo amma dhaqee madaquutti xiqqoo ishee waan rakkateeru fakkaata. Lammaffaa immoo liigichi xiqqoo ishee liigii isa pirimeer liigii Itoophiyaa irra caalaa liigii baay'ee taafii ta'e liigii cimaa miirii wal dorgommii olaanaa keessummeessudha. Taphattoota Itoophiyaa keessa ilaalte baay'ee isaanii taphattoonni kubbaa miilaa amaatiridha jechuu dandeessa. Taphattoota piroofeshinaalii ta'an gara Awurooppaallee deemanii taphatan taphattoota akkanaati. Liigii DStv Premiership Afrikaa Kibbaa keessatti kan taphatan gara liigii sanaa deemee kilaba maqaa qabu kan akka Kaizer Chiefs irratti jijjiirame seenee galchii miidhagaa akkasii galchii lakkoofsuu waan biraadha. Galchii miidhagaa akkanaa lakkoofsuun galchii yoomiyyuutti yaadatamu lakkoofsuusaa waan addaati. Qormaata isaa waan ol kaaseefidha. Qormaatni liigii beeking Premier League Itoophiyaa Kaizer DStv Premiership irraa akka gadi bu'aatee akkuma alamatti kaaftee beekamaadha garuu tokko karaan inni gara Awurooppaatti imaluufis carraan inni argatu qormaatawwan akka kanaa keessa yoo darbite tokko yeroo achi deemturre carraan ati milkaa'uuf qabdu olaanaadha. Kanaaf qormaata gaariitu sun mudate yeroodhaan umurii dargaggummaa kanaatiin qormaata gaariidha. Yeroo gaariis argateera sa'aatii gaarii irratti gara imale jechuun ni danda'ama. Ooptaanis ragaa tokko baaseeti kan ture taphataa haaraa tapha jalqabaa Maamiloodii Saandaawunsiif hiriiree taphachuun Kaizer Chiefs irratti galchii lakkoofse isa jaaffaa ta'eeti kan jiru seenaa Maamiloodii Saandaawunsi keessatti taphataa jaaffaa tapha jalqabaa isaatiin Kaizer Chiefs irratti galchii lakkoofse jechuun baay'ee waan ajaa'ibaati. Ooptaanillee ragaa kana baaseeti kan jiru. Kanaaf alatti taphataa lammii biyya Itoophiyaa soddomii jaaffaa liigii Afrikaa Kibbaa keessa taphatees ta'eeti kan jiru. Ragaa kanas ooptaarraati kan arge waan fedheef taphattoonni garee biyya yookiin lammii biyya Itoophiyaa DStv Premiership keessa taphatan soddomii jaaffaa akkuma uummati kaafte Abubakar Naasir irratti garuu taphattoota kanarraatti isaan kanarraatti kan xiyyeeffannoo guddaa kan qabatee seene taphataa kanarra jechuun ni danda'ama. Tokko miidiyaaleen garaagaraa amma babal'ataniiru jechuun bara teekinooloojii jechuun dandeessa garuu taphataan kun umurii xiqqaatiinidha gara kanatti kan inni imale. Tokko kennaan inni qabu beekamaadha. Ga'umsa inni guyyaa guyyaatiin of fooyyessuuf taphaturre of fooyyessuuf hojjeturre abdii waan namatti toru waan ta'eef haalumaan xiyyeeffannoo waan argatedha. Kanaan dura dhiyeenyuma kana yoo kaaftee ilaalte Geetaanee Kabbadee imalee taphatee ture. Haa ta'u malee haga kana xiyyeeffannoo hin arganne. Bidveessiif deemee taphatee ture illee gara taphataa kana ilaalte fakkeenyaaf tapha jalqabaa isaatiin illee jijjiiramee giriiwwaatti TS Galaxy irratti yeroo taphate mobilitii isaa muuvimentiin isaa sochiiwwan isaa dirree keessatti taasisu akkaataan itti taphicha hubatu yookiin sochii taphattoota garii faallaas hubatu akkaataan hiriyoota garii isaa waliin walitti madaquuf sochii hiriyoota garii isaa waliin wal dubbisuuf yaalii taasisaa tures gaarii ture. Waan fedheef tapha jalqabaa lammaffaa isaatiin galchii jalqabaa isaa lakkoofsaaf gammadeeti kan jiru. Yaadannoon isaa uummata Itoophiyaa maraaf naaf haa ta'u jedheeti kan jiru. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan jirtan qophii ispoortii FIB'ti. Dhimma ispoortii biyya keessaaf biyya alaa irratti kaasnee marii taasisaa kan jiru. Turtii booda yeroo itti deemu dhimma ispoortii baargamaa arganetti kan ceenu ta'a. Waliin tura eessa hin naqina. Daawwattoota televezyiinii FIB gara dhimmoota baargamaa arganetti kan ceenu ta'a. Derbii Londoniitiin kaleessa Chelsea fi Tottenham tapha ajaa'ibaa kaleessa Battle of Bridge jedhameeti kan jiru. Dirree waraanaa fakkaata ture. Waa'ee taphichaa kaasuutiin haa jalqabnu torban lammaffaa Premier League Ingiliziin taphoonni garaagaraa taasifamanii kan jiran har'as galgalatti dhufanii kan taphataman jiru. Kanaatti irratti gara La Ligaas deemnee dhimmoonni ilaaluu jira. Kaleessa tapha Tottenham fi Chelsea waliin taasisanii haa jalqabnu. Stamford biyya ture taphichi kan taasifame sochii taphichaa irra caalaa walitti bu'iinsa Antonio Conte fi Thomas Tuchel gidduutti wayita lama wayita sadii yeroo argine amma erga abbaa murtii taphicha Antonii Teelar sagalee sirriibtu dhageessanillee itti fufeeti kan ture achi booda irra kaardii diimaatiin taphoota itti aanan irratti garii isaanii dursan jechaadha. Dhimmi kun xiqqoo ishee xiyyeeffannoo argatee kan ture. Waa'ee taphichaa ilaalte boqonnaan dura Chelsiin xiqqoo ishee waan wayii tiraafiik fakkeessee ture yaa agar tokke kubbaan gara afkaruu Tottenhamitti deemtu malee taphattoonni Tottenham yeroo isaan gara fuulduraatti deemuuf carraa yaalii taasisaa turan hin argamne. Flexible ture immoo Chelsea olaaltu daqiiqaa muraasaatiin taaktikaa yeroon jijjiiruu dirree keessatti ilaalaa ture. Xiqqoo ishee garee Antonio Conte rakkisaa fakkaata ture. Dirree ofiinas waan taphataniif taphichi tarii home advantage qaba jechuu dandeenya Chelsea gama tokkoon ilaalle mee waan fedheef waa'ee tapha kanaa kaasuun ajaa'iba. Bridge darbii jedhameeti kan beekamu bara 2016 yoo ilaalte yeroo isaan Tottenham carraan isaan Leicester City waliin morkatanii waancaa morkatan ture. Haa ta'u malee taphoota gara xumuraatti torbii 36 natti fakkaate hundoggoruudha. Abadi Chelsea waliin taphataniin Chelseatiin ture kan injifatamanii morkii waancaa keessaa ba'an. Taphicha kan taphachisanii turan yericha yaadatte Mark Clattenburg ammarree abbaa murtummaa dhaabaniiti kan isaan jiranii.
tapha ani bara jireenya koo keessatti leenjii taphachiise tapha baay'ee ulfaataa jedhanii ture kan isaan darbii kanaatiin. Yoo ilaalte immoo yeroo sana Mauricio Pochettino turan Tottenham kan leenjisan qabxii 87 sadarkaa lammaffaa qabachuun kan xumure Chelsea immoo Antonio Conte durfamaa yeroo sana qabxii 93 wal sassaabachuun shaampiyoonaa liigichaa ta'e ture. Kanaaf darbii akka ta'e beekamaadha. Darbiin isaanii baay'ee darbii Londoniitiin inni kun dhiharratti argamu malee inni kun kaabarratti argamu malee Tottenham kaabarratti Chelsea dhiharratti argaman malee magaalaa tokko keessa darbiin isaanii beekamaadha. Haa ta'u malee akkuma sila kaasuuf kaasti Chelsean tapha jalqabaa keessumaa boqonnaan dura guutummaan guutuutti tapha fudhatee doomineet godhee kan taphachaa ture. Keessumaa taphattoota niwutiraal ta'anii tapha kana ilaalaniif taphichi baay'ee hawwataa ture jechuun ni danda'ama. Deeggartoota kubbaa miilaa niwutiraal ta'anii deeggartoota Chelsea yookiin Tottenham hin taa'atu osoo hin ta'in kubbaa sana daawwachuu deemaniif. Haa ta'u malee boqonnaan daqiiqaa 56 irratti natti fakkaata erga Ryan Sessegnon jijjiiramee Richardsoniitiin jijjiiramee seenetti guutummaan guutuutti taphni jijjiiramee ture. Kanaan jalqaba baakstiriitiin ture Antonio Conteen kan seenanii dhumarratti yeroo Richardson gara dirree seenu garuu baakfoorii ta'anii taphachaadha kan isaan turan. Sanaan booda dhiibbaa uumanii carraarri goolirree uumaadha kan isaan turan. Faallaa kana Chelsean flexibiliidha ture inumaayyuu hamma suniin taphaan ala kan godhe guutummaan guututti ilaalte James ture. James sumaatiin hordofee gara dirree gidduutti irree seenaadha kan ture. Bakka inni dhiisee bahaaf ture gara duubaattis deebi'ee gara fuulduraattis deebi'ee yeroo gara fuulduraatti deemanis ta'e yeroo gara duubaattis deemanis ta'e Loftus-Cheek shoora olaanaa ture kan taphachaa ture karaa bakkicha kanarratti ilaalte gara duuba irratti sadarkaa sarara ittisaa ta'ee yeroo taphachaa ture argineerra. Kubbaa yeroo qabatanii gara fuulduraatti deeman karaa kanas gara fuulduraatti deemee yeroo kubbaa cross gochaa ture yeroo argineerra. Haa ta'u malee Chelsean taphataa sarara fuulduraa dheeraa yookiin immoo addaan itti bu'ee gara galchiitti jijjiiru akka hin qabne beekamaadha. Inumaayyuu lakkoofsa 9 kan taphate kaleessa Raheem Sterling ture. Garuu kubbaa irra deddeebiitiin yeroo cross gochaa turan argineerra. Garuu kubbaan crossiitiin argame gara galchiitti jijjiirame hin turre. Marko Kuree ilaalte tapha jalqaba irratti galchii baniinsaa kan lakkoofsi Kalidoo Koulibaly ture kubbaa roogarraati karaa harka bitaarraan Mark Kukureeyaan gara keessaatti ergee ture. Galchii tarii yaadatu fi Zinedine Zidane taphataa Real Madrid tapha Champions League xumuraa irratti bara 2002 Bayer Leverkusen irratti lakkoofse vooliibool baay'ee galchii miidhagdu ture. Kalidoo Koulibaly taphattoonni kun lama bara kana gara Chelseatti kan dhufan taphattoota sarratti isaati isaan ture galchii kan lakkoofsan galchii jalqaba argamteef shoora isaanii kan taphatan jechuu kooti. Boodarraa Tottenham karaa Hoybee galchii qixxeessitu argatee ture. Sana booda gama Chelseatiin Raheem Sterling kubbaa mijeessee kenne Reece James lakkoofsuun 2-1 ta'anii turan. Daqiiqaa dabalataa 96 irratti immoo Harry Kane ammas kubbaa addaan tuquun galchii ajaa'ibaa lakkoofsuun galchii nama lamaatiin kan xumurame. Kubbaa sana Reece James waan tuqee gara galchiitti jijjiirame fakkaata. Kubbaan sun deflection qaba. Kanaan irratti dhimmoonni controversial ta'an turan dhimmoonni xiqqooshii wal falmisiisoo turan. Fakkeenyaaf galchii Tottenham qixxeessitu galchii jalqabaa Hoybee lakkoofse sanarratti Rodrigo Bentancur Kai Havertz irratti natti fakkaata balleessaa raawwateera waan jedhu kompileen akkasii dhiyeesseeti kan ture. Sababni walitti bu'iinsa Antonio Conte fi Thomas Tuchel naannoo qaba. Jalqabaa achitti jalqabe. Achirratti jalqabe ture. Galchii sana Hoybeen akkuma lakkoofse build up akkaataan dhufaatii kubbittii otoo Hoybee bira hin gahin dura balleessaan taphataa Chelsea irratti raawwatameera ka'umsa jedhuutiin ture. So achi galchiin sur lakkaa'ame Antonio Conte gammachuu isaa ibsachuuf gara staafii leenjistoota Chelsea yeroo deemu Thomas Tuchel immoo qabiina gadhiise. Kompileeniif gara abbaa murtii arfaffaadha kan isaan dhufaa turan ture. Achitti fuulumaa fuulatti wal argatanii qabiina gadhiiseen achitti uumame diingata. Sana booda galchii tokko immoo galchii ajaa'ibaa qindoominaan ture kubbaan dhufee gama Chelseatiin Raheem Sterling ture. Galchii sana kubbaa Reece Jamesiif dabarsee kenne Reece James lakkoofsuun 2-1 yeroo ta'an immoo amma immoo dabaree isaa leenjisaan Chelsea Thomas Tuchel gammachuu isaa ibsachuuf Antonio Conte bira fiigaa akka atleetii tiraakii fiiguutti fiigaa atleetiin tiraakii fiigu yeroo yaadatu saffisa dhumaarratti keessumaa marsaa dhumaarratti saffisatti fiigu sana gara crowd yookiin immoo bakka deeggartoonni Chelsea Stamford Bridge keessa jiranitti gara sanatti fiigee gammachuu isaa ibsatee tokkoof tokko ta'anii turan kan jalqabaa sana ta'a. Boodarra garuu taphichi akkuma goolabameen Antonio Conteen harka fuudhuuf yeroo jedhu taphni xumurame sagaleen sirriitu already dhageessee ture Anthony Taylor. Harka yeroo wal fuudhan Thomas Tuchel eessa deemta waan jedhu ija kana sana laaluu qabda ture. Harka wal fuudhotee nageenyaaf dhawotee
kan nagaa ta'e ija keessa wallaalaa harka wal fuudhuu qabna jedheenidha jedhe. Boodarra garuu suurrii fi viidiyoowwan paappaaraazonni baasan akka mul'isu ta'e what do you want jechaa ture Toomaas Tukkee irra deddeebi'ee maal barbaadde irratti ati narraa maal barbaadde waan jedhu fakkaata. Harka waan sirriitti qabee harki joona raayinaatti fakkaatu. So boodarra garuu ammas kaardiin diimaa leenjisoota kanneen lamaanitti beekti kan jiru. Toomaas Tukkee kana booda Antoonii Teelar tapha Cheelsiin dursuu kamiyyuu tapha Cheelsiin taphatu kamiyyuu akka dursuu fi ramadamuun qabu waan jiru kaase kompileeni akkasii kaaseetti kan ture Toomaas Tukkee yeroo hundumaa Cheelsii irratti biyaasii hojjeta looga hojjeta waan jiru hojii wal qabsiiti. Biyaasii kana jedheef iyyuu tarii waan adabamu natti fakkaata fi Ingiliziitti. Biyaasii kana yoo ilaalte dhugumaan galchii jalqabaa yoo ilaalte Rodrigo Bentancur Kai Havertz irratti balleessaa waan raawwate fakkaata. Haa ta'u malee garuu kubbaa waan tuqe fakkaata ni jalqabaa sun. Yoo ta'uu baate garuu isa lammaffaa sana irratti galchii Harry Kane addaan itti bu'ee galchee taphataa yondo guru dapat Cristiano Romeo natti fakkaata mata kukurii raqabe kuffisee ture garuu inni kun akka balleessaatti carraan fudhatamuuf qabu olaanaadha ture sababni isaa taphataa kanarratti balleessaa hojjeteera taphataan kun lafa geeti kan jiru garuu galchiin sun akka galtuuf leenjisaan abbaan murtee kun murteessaniiru garuu isa jalqabaa irratti kompileeniin isa jalqabaa kan tapha Manchester City fi Arsenal bara darbe taphachiisan waliin waan wal fakkaata sababni isaa Arsenal kubbaa to'atii waan taphachaa tureef yeroo tokko lama balleessaa hojjetan waan balleessaan hojiirratti hojjetame fakkaata kubbaan yeroo irraa fudhatamu sababni isaa miira ho'aa keessa waan jiraniif kompileeniin akkasii ka'uu danda'a garuu isa jalqabaa irratti guutummaan guutuutti kompileenichi sirriidha jedhee amantaa hin qabaadhu garuu isa lammaffaa irratti tootaalii wanti amantudha sababni isaa Marc Cucurella irratti balleessaan raawwatameera Cristiano Ronaldo Maatiiw Ganduuzii fa'aa wanta kwaanti Maatiiw Ganduuzii irratti yeroo tokko Maariyo Fellainiinis akkas raawwate yeroo kaardiidhaan kaardii kikkichisaa fudhateeru ture. Garuu akka balleessaatti ilaaluu dhiisuun isaanii. Rifeensi mataan isaa amma kana dheerachuun isaa ta'ee sadarkaa kanaatti Cheelsiin galchii keessummeessu kan jiru xiqqoo ishee wantichi kontroversiyaadha. Garuu leenjistoonni kunneen ammaaf miira sochii taphaa dirree keessatti ilaalirra caala walitti bu'iinsaa fi xiqqoo ishee wal muddaan naannoo qarqara dirree ture xiqqoo ishee xiyyeeffannoo harkisuu fakkaata. Sochii taphaa yoo ilaalte akkuma sila kaasnedha boqonnaa dura Cheelsiin doomineetii godhee ture boqonnaa booda immoo xiqqoo ishee waan taphattoonni amala offensiivii qaban amala gara fuulduraatti himanii carraawwan galchii uumuuf galchii wal lakkoofsuu qaban gama Tottenhamiitiin jijjiiramanii garreetti erga seenanii booda xiqqoo ishee amma immoo baalaansiinsaa wal simachaa akka dhufe turedha. Mee kanaatti irratti tapha torban kanaatiin tapha jalqabaatiin eeggadda sa'a laaqanaarratti Aston Villa fi Leicester Everton walitti dhufanii turan Aston Villaan galchii 2-1 injifateetti kan jiru gareen Steven Gerrard tapha torban jalqabaa injifatamee ture sana booda sa'aatii 11 irraa kaasuun taphoota taasifaman qabxii isaanii caqasuun jalqabnu Arsenal Leicester Cityin galchii 4-2 injifateetti kan jiru xiqqoo ishee waan kana irratti haa dubbannu Gabriel Jesus galchii 2 lakkoofsu kubbaawwan gara galchiitti geeddaraman 2 Granit Xhaka fi Gabriel Martinelliif mijeessee kenneetti kan jiru gama Leicester Cityin Madison ture galchii tokko lakkoofse kana irratti taphataan sarattisaa William Saliba Arsenal bara kana gara Arsenaltti deebi'ee dhufee ergisaan ture Faransaay ture William Salibaan garee ofirratti lakkoofseen Arsenal galchii 4-2tiin amansiisee Leicester City yeroo kamiyyuu Arsenalitti dhufaatu jedhama injifateetti kan jiru. Brighton and Hove Albion Newcastle waliin galchii waliif qixaan ba'anii kan jiran Newcastle tapha jalqabaa isaa injifachuun isaa yaadatama Brightonis akkasuma Manchester United injifachuun isaa yaadatama xiqqoo ishee liigichi amma miila wal dorgommii uumaan nutti agarsiisaa jiran fakkaata Manchester City Bournemouth waliin Etihad irratti taphni isaan taasisan galchii 4-2tiin injifannoo Manchester City kan goolabame Southampton fi Leeds United galchii 2-2tiin qixa ba'aniiti kan turan Wolverhampton Wanderers fi Fulham tapha torban jalqabaatiin Liverpool waliin galchii 2-2 qixabeeti kan ture Wolves immoo Leeds United injifatameeti kan ture dheengadde garuu gara moolii nutti imaluun Fulham ammas bara kana ol dhufee miti deebi'ee galchii malee duraatiin adda baay'ee qabxii lama yeroo ormaan xiqqoo ishee taphni xiyyeeffannoo harkisuu dheengadde sa'aatii irbaataatti akka kan keenyaatti sa'aatii tokko daqiiqaa 30 irraa kaasuun Manchester United fi Brentford aan irratti waliin taasisan injifannoo Brentford galchii 4-2tiin ture kan goolame Brentford Manchester United yeroo jalqabaaf kan injifate yeroo dhumaaf kan injifate bara 1934 ture jedha ragaan of tarraa baay'ee tokko gool sagal tokko kaasuun jalqabna
Manchester haa jalqabnume Manchester yoo ilaalte guutummaan guututti qophii keenya kanaan duraatiin irree kaafne rakkoo baay'ee qabatee gara Premier League akka deebi'ee dhufee. Ta'umalee gadi hojii qabsiisni raasni malee waa'ee rakkina Manchester waan baay'ee sirrii qabatee dogoggoroota David De Gea Cristiano Ronaldonis waa'ee Cristiano Ronaldo filannoo jalqabaatiin garee seeneeti kan ture kubbaan build upiitiin David De Gea galchii lammaffaa akka lakkoofsamuuf shoora ishee baatteeti kan ture Christian Eriksenif kubbichaan kenna yeroo jedhu taphataan sun under pressure ture dhiibbaa jala ture taphataa dhiibbaa keessa hin jirre biraaf karaa qarqara mirgaarraan tarii yoondoo gurbaa dhaaluuf Martinezis karaa harka bitaasaa jira karaa harka mirgaasaa immoo Daaloo kubbaa miilaa keessatti harka bitaasaa dhiibbaa jala jiruuf kubbicha kenni Eriksen irraati akka salphaatti kubbicha fudhatanii galchii lakkoofsan build up irratti rakkabuun turan jechuuf amma David De Gea wajjin walqabatee kanaan duras wanti kaasne maalla taphataan kun build up wajjin seenaan qabu duubarraa kubbaa haala qindaa'aa ta'een gara fuulduraatti bahaa taphachuu waan jedhamu wajjin walqabatee karra eegaan tokko miila isaa irratti kubbaa akka gaarii taphachuu qaba waan jedhamu jedhamti taphataa kana kanaan dura kan beeknu karra eegaa kana Atletico Madrid keessatti ture. Kanaatiin irratti immoo erga Manchester United dhufeetii asitti leenjistoota garaagaraa jalatti taphateera. Ferguson jalatti taphateera, David Moyes jalatti taphateera, Jose Mourinho, Louis van Gaal, kanaatiin irratti Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick jalatti taphatanii kan turan. Ralf Rangnick illee of course kubbaa miilaa pressing taphatu garuu waa'ee isa duuba irraatiin kubbaa qindoomsee taphatu build upiitiin the sweepest goalkeeper maal waan jedhamu wajji wal qabsitee kaasuu dhiisuu dandeessa. Garuu taaktika Erik ten Hag kanaan dura Ajax keessatti beeknuutiin kubbaa miilaa total football duuba irraatii haala qindaa'eetiin qabatanii ba'uu waan jedhu wal qabsitee kaasta. So taphataan kun immoo garee biyyaalessaa Ispeeniif illee yeroo baay'ee filame yeroo taphatu dogoggoroota kanarra deddeebiitiin hojjetee garee biyyaalessaa Ispeen illee yeroo naarsaa kaffalsaa ture argaa ture. Waancaa Awurooppaa bara 2020 Euro 2020 irratti gareen biyyaalessaa Ispeen Carriga Villarreal Unai Simoniitiin fayyadamaa ture. Kun maalni David De Gea duubarraan kubbaa haala qindaa'aa ta'eetiin gareen taphatee yeroo ba'uuf yaalu taasisu technically is not good gaarii miti taphataan kun waan jedhamu jira. David De Gea jalqabumaa kaaftee yoo ilaalte kubbaa wal lamaaf ture kan sababa ture. Tokko kubbaa harkaan qabuu danda'u galchii jalqabaa inumaayyuu dogoggora hamma kana dhiyeenya kanadha erga waancaa addunyaa 2018tiin as dogoggoroota akkasii yeroo baay'ee irratti argaadha kan turre David De Gea irratti Barcelonaan akkasuma yeroo Manchester United Champions Leaguetiin injifatee Lionel Messiin kubbaan irratti lakkoofse kubbaa akka kana ture jalqabaa sun isa si yaadachiisti. Isa fayyuma isaa si yaadachiifte akkasuma dogoggora kubbaa akka kanatti qabuuf deemee Watford galchii irratti lakkoofses akkamittiin kubbaa kana harka isaa keessa gidduu ba'ee akkatti galchiitti lakkaawame kaasuu dandeessa. David De Gea build up irratti hojjetuu qofa osoo hin taane gahumsa isaarraatii akka kanaan dura gahumsa kanaan dura irratti beeknu irraatii tootaalii gadi bu'ee kan isaan jiru. Barreeffama tokko dubbisan ture hin gadda kana Dean Henderson maal jedha sitti fakkaate osoo gara dirree seenee dirree irratti na argeera ta'ee Erik ten Hag akka kilabicha sana keessa na tursu nan beekan ture. Haa ta'u malee garuu kilabicha sana keessa waan turuun barbaanneef wanti kilabicha sana keessatti ta'aa jiru waan nan mijanneef gara dirreetti seenee isa faana saasuun barbaanne yaada jedhu kaasa ture. Taphataan kun eega darree peenaalitii qoleeti kan jiru taphataan kun. Kubbaawwan yoo ilaalte kubbaawwan taphattoota kanneen akka Martin Odegaard caalaa kubbaa 8 ture kubbaan hiriyoota isaa waliif kennaa ture. Martin Odegaard yoo ilaalte taphataa sarara gidduu Arsenal. Taphataan sarara gidduu Arsenal kubbaa 7 kan taphattoota garee faallaa Arsenaliif kenne. Taphataan kun immoo taphataa sarara duubaa ta'ee kubbaa 8 taphattoota karra eegaa ta'e kubbaa 8 taphattoota garee saatiin waliin gaggeera jechuun akkam hagam build up irratti akkam fooyya'aa akka ta'e kaasuu ni dandeessa. Taphataa akkasii faadhabanii David De Gea bara kana gatii isaan kaffalchiseera jechuun ni danda'ama. Gama biraatiin Manchester United yoo ilaalte gidduu marratti walitti hidhamsiin taphattoota gaarii hin turre. Taphattoonni fedhii hin qabanii, paashinii hin qabanii, taphattoonni gara pirees gochuuf fedha akka hin qabnedha. Guutummaan guutuu taphattoonni kun taphachuudhumaaf gara dirreetti seenuudhumaaf fedha waan hin qabne fakkaatu akka takka. Yoo kaaftee ilaalte Ferdinand fakkaata taphattoota umurii waggaa 9 Manchester akka Manchester taphattoonni Manchester United taphattoota umurii waggaa 9 gadi akka ta'an akka taphachaa jiranitti kan naannoo tilmaamu jedhee kaasa. Sarati Leo Kaastee Harry Maguire fa'aa ingid gaariin ture Lisandro Martinez ture qindoomii kan taphate boodarratti Malaysiaan jijjiirama garreessanii hamma tokko offensiivli gara fuulduraatti deemee carraawwan galchii fakkaataan yaalii taasisaa ture. Taphataa kana kanaan duras Feyenoord keessa ture taphataa Feyenoord ture. Feyenoord keessa ture ragaarii lakkoofsa baay'ee kan gara fuulduraatti yeroo deemu gaarii akka turettidha. Boodarra erga waraabessi darbee sareen duutti waan jedhamu fakkaatutti ture. Taphattoota carraa qabxii taphichaa jijjiirsuu danda'u jedhee xamanu garreetti kan seensee Doonii Van de Beek illee daqiiqaa gabaabaaf ture dirree keessa kan ture. Amma ilaaltee pireesingii wajjin waliin beekan taphattoonni kunneen Freedii fi Maak Toominaayi sadarkaa kamitti
kufaatii kilaba kanaa keessatti itti gaafatamoo akka ta'an kaastii gochuu dandeessa. Kanaaf irratti Bruno Fernandes wayita tokko fake press jedhanii namoonni baay'ee yeroo qeeqan press waan godhu fakkaata garuu pressii teeknikaalii pressii kilabicha fayyadu ta'uu hin taane Fernandes dirree keessa dhaabachaa jira. Dirree keessa qixa barbaadamu socho'aa fiigichawwan soba akka fiigichawwan sobaa callisanii fiigaa jira. Taphataan kun press gochaa jira. Taphataan kun oliif gadi gochaa fiigaa jira. Taphataan kun press gochaa jira. Kubbaa deebisee taphattoota garee faallaa irraa fudhachuuf oliif gadi socho'aa jira. Sochiin isaa mobilitiin isaa jira akka jedhamuuf fakkaata malee dhugaadhumatti waan press godhu fakkaata. Qixa pressii isaa Ten Hag barbaadu sanarratti aggressive ta'an efficient miti yookiin immoo bu'a qabeessa miti pressing isaa jechuu dandeenya. Yoolalti Cristiano Ronaldo kanaan dura pre-season irratti garee kana wajjin kan turre beekama. Kilabicha gadhiisee barbaada. Amma dhugaa tokko dubbachuuf fuute jechaadha. Sochii Cristiano Ronaldo dirree keessatti arginu seenaa Cristiano Ronaldo wajjin wal qabsiisnee kaasnu yeroo isin jedhu seenaa taphataan kun dhuunfaatiin hojjetu hin taane Cristiano Ronaldo leenjistoota akkamii jalatti taphachaa ture. Leenjistoonni inni jalatti taphachaa ture kilaboota inni bu'a qabeessa keessatti ture wajjin wal qabsiisnee kaastu falaasama akkamii hordofaa turan. Umuriin taphataa kanaa meeqa yoo jettee amma Febraarii irratti ganna 38 guuta. Taphataan kun taphataa presiif ta'u miti. Kanaa jalatti immoo Cristiano Ronaldo waan ta'eef qofa maqaa gaarii waan qabuuf qofa taphataa badhaasa Ballon d'Or yeroo 5 injifatee Lionel Messi waliin qixa taphataa cimaa addunyaan kun qabdu turte amma miti. Keessaa tokko waan ta'eef qofa xiqqoo ishee akka waan gaaddii dura buufatee nutti fakkaata. Amma yoo ilaaltu Sir Alex Ferguson wayita tokko dhimma hojii leenjistoota Manchester United gidduu yeroo isaan interfere gochuuf yaalii taasisan argita. Ferguson seenaa gaarii hojjetee darbeera. Waancaa 13, waancaa Premier League 13 United wajjin injifateera. Waancaa FA Cup hedduu injifateera. Darbee waancaa Champions League United fiteera. Wayita garagaraatti United kilaba guddaa addunyaa kanaa kilaba over branded ta'e godhee nu agarsiisa. Amma garuu Ira biraa keessa jira. Kubbaa miilaa yeroodhaa gara yerootti evoluut gochaa jira. Kubbaa miilaa saayinsii ta'eera. Kubbaa miilaa inni waggoottan kurnan 20 mandoo turanii fi amma keenya bara kuma namoota jalqabaa keessa gegen pressing waan jedhamu tokko ture. Blind spot waan jedhamu ture akka faranjootaatti jira. Amma ulaaltu aayidiyaan haaraa gara kubbaa miilaa addunyaatti erga barama kamaa dhufan kana keessa leenjistoota haaraa garagarichaatti dhufaniitiin gorsuuf yaalii taasisuun akka kanaatti kaawunsil gochuuf yaalii taasisuun mataan isaa kilabicha burjaajessuu fakkaata. Ayiduun yeroo laaltuun fakkeenyaaf Ten Hag aayidiyaa mataa isaa qabatee dhufe. So Ten Hag aayidiyaa kanatti namana yaada kanatti namana falaasama kanaatiin garee kana ijaara. Isin waan kana naaf godha. Waliigalteen akkas jedhu. Waliigaltee kanaatiin kilaba kana boru ijaaree akka agarsiisuuf bilisummaan kennamuufii qaba. Dhimma hojii leenjisaa itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu sadha. Malee qabxiin dirree keessatti yeroo badoo amma itti gaafatamu Erikseen hanga malee Ferguson tokko itti gorsa jedhamee Ferguson akkanatti yeroo gaafatamu. So maqaa dura qabaniitiinidha kan isaan Ferguson akka deeggartoota Manchester United biratti jaallataman beekamaadha. Taphattoota Manchester United biratti kabaja qaban beekamaadha. Cristiano Ronaldo gara Manchester United akka deebi'uuf shoora olaanaa kan taphatan keessaa isaan tokko. Manchester City galuuf kaanaan akkamitti sababa jedhamu sababa masaanummaa kilabootaatiin waliin wal qabsiisanii akka Manchester City hin galle kan isaan taasisan isaan kanadha. Garuu Ole Gunnar Solskjaer gara Ferguson itti bilbilii taphataa kan akkam barbaanne yeroo inni kaasaa ture argineera. Ammas Cristiano Ronaldo nan gadhiisa jedhee yeroo inni watuwachaa turetti Alex Ferguson kanaan dura hojiirraa ol achi siqanii turan amma gara boordiitti as deebi'anii inumaayyuu akka as deebi'anii amma eeggaddan kana yeroo Cristiano Ronaldo gara Portugaalitti gara Kaaringitanitti deebi'u isaanis gara Kaaringitanitti deebi'anii Cristiano Ronaldo faana haasaa isaan taasisan ture. Erik ten Hag faana kana jechuun leenjisaan Erik ten Hag kanarrattis ammas dhiibbaan irra gahaa jira. Inumaayyuu jalqaba yeroo kaasan Martin Glazer taphattoota ati barbaaddu shan siifna jedhanii turan kan isaan kaasan paawundii miliyoona 200 tamaan gadi balamaatti siira manna jedhanii ture. Haa ta'u malee taphattoota isaan fidanii filaale. Christian Eriksen friidha kan nufe. Tyler Malaysian paawundii miliyoona 12 kan nufe. Lisandro Martinez paawundii miliyoona 45 kan nufe. Inumaayyuu taphataa Andreas Pereira jedhamu Fulamitti paawundii miliyoona 15 kan isaan gurguran. Ammayyuu taanaan taphattoota fiduuf malleen isaan harkaa dhibee hin jiru. Mallaqa qabu akkanaan dura akka baasanitti. Garuu taphattoota inni barbaadu gara garii kanaatti hin dhumne. Yoo ilaalte amma Arsenaal taphattoota asitti waan tokko siin kaasaashu. Taphattoota attract gochuuf baay'ee rakkatee Manchester United. Duratti Manchester United yoo jedhamu taphattoonni akka abjuu isaaniitti waan tilakkaan Real Madrid Barcelonaaf taphachuutti aanii Manchester United taphachuun akka privilege akka kabajaa as a honor nabbar kan laalamu. Amma garuu Frenkie de Jong Manchester United maaliif taphachuun barbaadu yoo ta'e tokkoffaa dorgommii Champions League keessa jiru Manchester United ilaaluu dandeessa. Taphattoonni ciccimoo seenaa gaarii qaban immoo seenaa isaanii daran cimsaa deemuuf Champions League waltajjii gurguddaa taphattoonni shashaayitaa irratti taphatan irratti taphachuu barbaadu.
So Manchester United Champions League taphachaa jiru akka gariitti soolaaltee kilabichi mataaf miilli isaan beekamu. Taphattoota haaraa attract gootee gabaatti deemtee kompiitaanta taatee dorgomtee garagariitti fiduuf baay'ee ulfaata. Taphattoota amansiisu mataa isaa ulfaata. Deebiin kana ture mee waa'ee Laaliigaa kaasnu xiqqooshi Baarseloonaan tapha torban jalqabaatiin Raayo Vaayokaanutiin Spotify kaampinii istaadiyoomii kana deeggartoonni Baarseloonaa amanamuun Spotify maqaa jedhu biraa balleessaa kaampiniitti beekna nuti waan jedhamu Spotify garuu waggoota 25f gurgurtaa isaan TV raayitii fi istaadiyoomii kana gurguran taasisan wanti fakkaata sababni isaa rakkinoota keessaatti taphattoota garagarichaatti akka fidaniif sababoota kan ta'an isaan kana ture. Qabxii caqasumaa fi Baarseloonaan galchii malee duwwaaf duwwaatiin dirree isaarratti Raayo Vaayokano waliin qixa beeti kan jiru Lewandowskiin fa'aa garariitti seenanii kan turan kanaaf taphattoonni haaraa garicha bara kana mallatteessifatan taphataan haaraa bara darbee AC Milan mallatteessifatan illee garariitti seeneeti kan ture Frank Keessiin Frenkie de Jong teessoo jiraa ture Memphis Depay teessoo jiraa ture Noami Memphis Depay Barcelona keessatti bara darbee hidhannoo fooyituu lakkoofsa sagalii uffatee ture kan taphatu amma fooyituu lakkoofsa sagalii sana Robert Lewandowski uffatee taphachaa kan jiru Celta Vigoon Ispaaniyool waliin galchii 2-2 qixabaaniiti kan turan Real Valladolid dirree isaarratti Villarreal liitiin galchii 3-1 injifatamee kan jiru Real Madrid kaleessa Almeeriyaatiin dirree ofii dhamaluun galchii 2-1tiin injifatee kan jiru galchii 1-2tiin durfamaati kan ture sarara gidduutti leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelottiin Toni Kroos, Tchouaméni fi Eduardo Camavinga walitti qindoomsuun xiqqoo ishee keemistrii biraa arguu waan barbaadan fakkaatu. Warraaqsa jijjiiramaa isaan irra waan jiraniif barbaadamsuutaan garuu xiqqoo ishee akka barbaadamutti qindoomni Tchouaméni fi Camavinga arguu hin dandeenye. Akka dirree shaakalaa irratti xiqqoo ishee Valdebebaas irratti dirree shaakalaa irratti yaalanii turan garuu jijjiiramas keessa waan dhufaniif wal baraadhas kan isaan dhufanii taphattoota haaraadha inumaayyuu Tchouaméniin bara kanadha kan Real Madrid kan dhufi tapha jalqabaa isaati Camavingaan bara darbe jijjiirameeti kan taphachaa ture taphattoonni kaan Casemiro fi Modric umuriin isaanii deemaa waan jireef inumaayyuu ganamuu kanaatiin yeroo isaan bakka bu'aa waan deemaniif jijjiiraa waan itti fayyadaman fakkaata. Serie Aatiin Milaan San Siro irratti shaampiyooniin Scudetto bara darbe Udinizoo keessummeessuun galchee 2-2 injifateeti kan jiru Romelu Lukakuunis Inter Milaaniif galchii lakkoofseeti kan jiru dirree ofiin Lecce waliin taphachuun galchii 2-1tiin injifatanii kan jiran galchii daqiiqaa lammaffaarratti Romelu Lukakuun galchii lakkoofseeti kan jiru gara Bundesliga yoo deemne Bundesliga Bayer Leverkusen Augsburg waliin taasisan Leverkusen dirree isaarratti injifatamee kan jiru galchii 2-1 Leipzig Cologne galchii 2-2 qixabaaniiti kan jiran achirrattis taphataan Chelsea waliin ture Timo Werner galchii 1 lakkoofseeti kan jiru taphattoonni lamaanuu galchii lakkoofsaniiti Chelsea gadhiisanii kan ba'an Romelu Lukaku fi Timo Werner jechuun danda'ama. Bayern Munich Wolfsburgiitiin dirree isaarratti galchii 2-2 injifateeti kan jiru Ligue 1 Paris Saint-Germain Montpelliertiin galchii 5-2 injifateeti kan jiru Kylian Mbappé fi Neymar Ultimate kan jedhamu yeroo itti aanutti deebina. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan turtan qophii ispoortii FIB ture immoo ispoortii biyya keessaaf biyya alaarratti bal'inaan kaasnee marii taasisaa kan ture. Istuudiyoo keessa kan si waliin ture ani jireenyaa dinqisaa fi Ashannaafi Darajii ogeeyyii kaameraa keenya Lammii Solomoonii fi Seenaa Lammii waliin ta'uun turtii taasisneeti kan jiru. Yeroo itti aanu dhimmoota biroo qabannee amma walitti deebinutti nagaan tura. Horaa bulaa deebanaa.